namoonni karaa lamaan beekamuu tokko karaa qajeelaadhaan inni lammadaa badii balleessanii beekamuu barbaadan karaa qajeelaadhaan warri beekamuu barbaadanii osoo hin taane waan gaarii isaan dalagantu akka isaan beekaman isaan godhan warri akkanaa kun warra nama ta'anii akka namatti jiraatanii kanaaf warri akkanaa kun itti yaadanii osoo hin taane kan beekaman hojii isaan itti yaadanii hojjetantu akka isaan beekaman isaan taasise jechuudha inni lammaffaa beekamuuf jecha warra beekaa nama arrabsanidha warreen akkanaa kun dalagaan isaanii sirrii akka hin taane wallaalanii osoo hin taane ajandaan isaanii inni guddaan beekamuu waan ta'eef akka waan gaarii dalaguun beekamtii isaan dhoorgitutti yaadan warreen akkanaa kun warra namummaa ofirraa mulqanii waan barbaadan qofaaf jiraatanidha ilmi namaa beekamuu kan barbaaduuf beekamanii callisanii tattaa'uu fi miti hawaasa keessatti karaa ittiin beekamtii argatanii dhiibbaa uumanii ittiin jiraatan barbaaduufi namoonni hedduun beekamtii ni qaban garuu gaafiin guddoon nama meeqatu beekamtii qabuun hawaasa isaa tajaajilaa jira obboleeyyan kiyya beekamaa ta'uu dura beekaa haa ta'an namni tokko milkaa'ee kan ja'amu yoo waan barbaadu guutumaan guututti argate qofaa miti yoo bakka yaade san gahuuf tattaafate yoo waan barbaade argachuuf hanga danda'u carraaqe yoo rakkoo imala isaa keessatti isa mudatu hunda obsaan dabarse akka waan milkaa'etti ilaalamuun barbaachisaadha ati rakkoo injifachuuf manaa baate mataa kee maatii keetii fi saba kee jijjiiruuf biyyaa baate akkasuma kan lubbuu ofii oolfachuuf biyyarraa baqatte garuu osoo galma hin gahin mana hidhaa buute abshiir ati ammallee haaluma jireenyaa kanaatu kana qabaafi malee ati kararraa mayxeetii miti gaafa ifuu barbaadu dukkanaatu cima abbaan kiyyaa gaafan daa'imaa yeroon kubbaa taphadhu kubbaa miila qullaa taphadhu naan jaa ture miila qullaa taphachuun akka miirri kubbaa sirriitti namaa galuu fi taphataa cimaa akka taatuuf nama gargaaraa nan jechaa ture anis akkan sirriitti taphadhu waadaa galee fi miila qullaa taphachaatiin ture dhugaan jirtu garuu miila qullaa taphachuun waan gaarii ta'e osoo hin taane abbaan kiyyaa maallaqa kopheen naan bitu waan hin qabneef miila qullaa taphadhu naan jechaa ture ani gaafa yeroo jalqabaatiif baalandoor injifadhu kan hin boo'e gammadee osoo hin taane abbaan kiyya waan lubbuun jiraatee gammachuu tiyyatan hin arginiif boyeja Ronaldinho Guchon ega kabajamtoota hordoftoota kiyya haasawaa nama kanarraa maal baran bakka feetee kai hiyyeessa dhabaa ilmoo miskiinatis ta'e kaayyoo ganama qabattee lafaa haateef sanirratti yoo cichite milkaa'inni kee fagoo miti na amane ilmi namaa kun hundi waan sammuu isatti yaadu qaba galma ga'uu fawwuu fi waan milkeessuu barbaadu qaba duuba milkaa'ina san gonfachuurraa hoo maaltu nama ittisa fedhii dhabuu kufaatii sodaachuu jecha namaa sodaachuudhaan duubatti deebi'uu ofitti amantamummaa dhabuu dandeettii fi humna ofii wallaaluu mul'ata dhabuu kaayyoo malee jiraachuu murannoo dhabuu nama laallatanii karoorfachuu fi karaa nama biraa hordofuu abdii kutachuu waanuma xixiqqoo hundatti naaf gaajaanii quufuu sodaachuu of tuffachuu wareegama kafaluu sodaachuu dhugaa jireenyatii fi addunyaa wallaaluu wantoonni kun hundi isaanii namni tokko akka hin milkooyne godhan namaa fi milkaa'ina isaa jidduutti dalloo sibiilaatti ijaaran namoota dalloo kana cabsantu milkaa'ee jiruu bareedduu jiraata warri harka kannatan ammoo osoo bakka yaadan hin geenye karatti hafan kaayyoo ofiitiif kutannoo fi jabina qabaatanii gufuu kanneen irraa tarkaanfachuutu nama milkeessa jireenya kee keessatti nama kamillee gabbuuftee ilaalin hiyyeessi dhabaan qaamaa irrataan maraata fi dhukkubsataan hundi ilma namaa kabajaan isaaf maluudha ati nama cimaa tokko ta'uu dandeessa garuu yeroon si caalaa jabina akka qabu hin irraanfatin atiin kun boruu eessa akka jirtu of hin beektu namoonni har'a ati tuffattu kunis boruu eessa akka jiran beekuun ni ulfaata nama hunda akkaataa mul'ata isatti hubadhuutii kabaji yeroo fidee boru maaltu akka ta'u hin beekamuuti namni maal naan jaa osoo hin taane ani maalin namaan jaa jechuurratti xiyyeeffadhu wantoonni namni ittiin madaalamu inni guddaan yeroo jajjabinaatii fi haala mijataa keessa jiru akkasuma bakka inni arraan tana dhaabbatuuni miti yeroo rakkoo fi haalli mijataan hin jirrellee bakka inni dhaabbatuuni malee barbaadamaa ta'uudhaaf barbaachisummaan kee baramuu qabaati quba qabaadhu yeroo hedduu gaafa maallaqa arganne waan gammachuu argannu nutti fakkaata waan addaa tokko godhuuf yaanneeti gaafa naaf dabarteen godhaati dhiisinurraa jennee dhiifna obboleessoo xiqqaattus wanni arra godhuu dadhabde gaafa argattes godhuu hin dandeessu beeki hanga dandeessutti waan godhuu barbaaddu arrumaan tana kayyi eegale maallaqni bar dandeettuma arraan tana qabdu tana irratti si jajjabeessa malee wanni haarayni inni uumu takkalleen hin jirtu fakkeenyaaf yoo arra ispoortii hin dalayne gaafa argattes hin dalaydu yoo arra kitaaba hin dubbifne gaafa argattes garagalteetu laaltu
yoo arra jaamboo dhuyde boru gaafa argatte wiskiti jijjiirta malee gonkumaa hundiiftu arra niyaalaa aarsuu yoo dhaabde malee gaafa maallaqa argatte niyaalaan nama miitiye maallibooroon aarsaa jechuun ka'e nafo arra jaartii yookaan jaalallee ta'e dhukattee yoo ishirratti chiit goote boru gaafa maallaqa argatte dhiisuun sitti ulfaata atilleen akkasuma beeki obboleettii tiyya waan gaafa guddatte jijjiiruu barbaaddu hunda arrumarraa ka'e jijjiiri obboleeyyan kiyya dhabaa fi argata keessattis yeroo mara of jijjiiruudhaaf haa tattaaffannu. Mucaan umriin isaa xiqqaa tokko abbaa isaa waliin ta'anii barreeffama abdii namatti horanii fi hamilee namaaf laatan barreessanii deemanii namaaf hiruu turan. Guyyaa tokko garuu qilleensa hedduu waan qabbanaa'uuf abbaan deemuu dadhabe. Mucaan kun kophaa isaa ba'ee ulaa namootarra deemee xalayaa raabsuu jalqabe. Jiddumaan ulaa takka dhodhooyinaan namni banu hin jiru. Xiqqoo booda dubartii humni ishii dadhabe takka ulaa bantee maalin si gargaara ilma kiyya jetteen. Mucaan xiqqaan kun itti seeqee harmee isin jeequu kiyyaaf dhiifama. Xalayaa jechoota abdii namatti horan qabdu tan dhumaatan isiniif kennuuf hin dhufee jee itti kannee biraa deeme. Guyyaa itti aanu abbaan daa'ima sanii bakkeenni namoota walitti qabee barsiisaa jirutti dubartiin sun dhuftee gara duubatti waltajjiirratti ol baatee maayikii fudhatte. Abbaan manaa kiyya waggoota muraasa dura na dhiisee na jalaa du'e. Jireenyi isa booda na jibbisiisee of ajjeesuuf murteesse. Anaa haada mormatti of kaa'ee barcumarra dhaabbatee of ajjeesaa jiru hulaan xiyya dhadhaawamte. Yeroo dheertuu booda eenyutu na yaadatee na laaluuf mana kiyya dhufe jeetiin ajaa'ibe. Ulaa banuufis achi qajeele. Mucaa xiqqaa lubbuu xiyya baraaruuf rabbiin naaf erge tokkon arge. Xalayaa xiqqoo inni naaf kennee deeme takka ergan dubbise booda yaada of ajjeesuu san jijjiire. Haada fi barcuma sanis ofirraan darbe. Abdiin jireenya kiyyaa kan dhahamee ture haara otti ifuu jalqabee jedhe. Jireenya kana keessatti wanni guddaan hanga sirriitti si barbaachisu argachuudha. Qorichi hanga barbaachisu yoo fudhatan dawaadha. Hanga barbaachisu lammoo summiidha. Jireenya keessattis wanni hundi akkasi. Waanuma fedhallee haa ta'u hanga barbaachisu yoo ta'e nama balleessa waan ta'eef hanga si barbaachisuu fi si fayyadu qofa addaan baasii beek. Nyaata yeroo nyaattu hanga si barbaachisu qofa nyaattaa beek. Xiqqoo booda ni quufta. Waan hunda dhabuun rakkisaa yoo ta'ellee waan hunda argachuunis idaadhaa beek. Uumaa takka beekuu dhabuun duwwummaa yoo ta'ellee waa hunda beekuun ammoo baadha sitti ta'a. Waan sin barbaachifnee fi sin fayyadne beeytee maal siif godhame ilma namaa jechuun waan salphaa miti beeke gurguruu qofaan daldalaan ta'an bituudhas ni dabalata yoo hin bitin eessaa fidee gurguroo fudhachuu qofaan namni duroomes hin jiru duroomuudhaaf kennuunis barbaachisaadha jireenyi kun guutuu kan ta'uu danda'u waan faallaa lama gaafa madaala tokkorra keenyadha qoflaa fi imimmaan dhabaa fi argata gaddaa fi gammachuu kennuu fi fudhachuu walumaa galatti jireenyi kun sabbata gaaluu kan halluu garaagaraatiin faayamedha. Yeroon isaa bara waraana addunyaa lammaffaa ture. Miseensi waraana Raashiyaa tokko hayyama argatee qonnaaf gara mana isaa osoo imalaa jiru konkolaataa reeffa hedduu fe'atee gara bakka awwaalcha jumlaa geessuudhaaf qophaa'aa jiru tokko arge. Diinni magaalaa isaa seenee miidhuu isaa hubate. Reeffa akka tullutti ol tuulame kana osoo laalaa jiru akka tasaa kophee amma dura haadha manaa isaatiif bite takka wal fakkaattu arge. Fiigichaan gara mana isaa yeroo dhaqu haati manaa isaa mana hin jirtu. Dafee gara bakka reeffi tuulamanii jiranitti deebi'ee yeroo keessa barbaadu haati manaa isaa achi keessa jirti. Akkuma ta'ettuu of tasgabbeessee rifaatuun isaa gaafa irraa baddu haati manaa isaa boolla jumlaan keessatti awwaalaman keessatti akka awwaalamtu hin barbaanne namoota sirna kana gaggeessan hayyamsiisee haadha manaa isaa seeran awwaalachuuf gaafa fudhatu hafuurri ishii hanga dhumatti hin baane ture dafee gara hospitaalaa geesse yaaliin godhamee fi fayyite dubartiin awwaalamuuf kaatituun fayyitee waggaa muraasa booda ulfooyitee ilma deesse ilmi ishii kun immoo Vilaadimir Puutiin jedhama pirezidaantii Raashiyaa yeroo ammaati mee isin ammoo seenaa kanarraa waan barattan kooment irratti barreessaa.